ani koriidariidhaaf diigan ta'e waan wayitii fi bakka buqqisan ta'e Allahu alam inni hin jiru. Kan biraan ofitti amanamummaa qabda. Arsoomni qorsoomaan sun si keessa jira. Baay'ee wanti sun gurraadha. Oromoo kutaan qoqqooduu keessaa tokko arsoomni qorsoomaan isa tokko haa ta'uyyuu ni fudhannaaf nuti ni baanna rakkoon qabu. Waan baay'ee baannee jiraanneerra waan ta'eedhaafi ijoolleen arsii nuti arsoomni qorsooma gaafa nuun jedhan baachuu hin dadhabu. Loomaadha. Wallaggeeffachaarraa? Yaa. Ollee jaalala. Nama sii ta'utu dhabame ta'edha. Nama sii ta'utu dhabame ta'eef nama sii ta'u argachuu dhabde ta'e rabba beeku malee yeroon akkasitti ilaalu keessa kee ilaalcha gaariitu jira. Jaalalaaf illee ilaalcha gaarii qabda. Hariiroodhaaf illee nama bultii ijaarrachuudhaaf jira miti karoora qabu wayiiti. Abbaa manaa kee akkamitti akka kunuunsitu yeroo baay'ee natti himteetti. Akkasii miti. Yaa inshaallah. Kana nuti Dooktar Biiftuu qofa osoo hin taane shamarran arsii hunda Dooktar Biiftuu keessatti ilaalla. Dooktarummaa kana eessaa akka argatte rabba beeku. Nuyi tiiktookii dhuma irratti si beekna yoon barte waggaa 22 barachuu barbaada bara dooktareetiin wallaahi laazii. Abba lubbaa giddii kennee barsi sirba wayii wajjin sirbaniiru argeetaa. Dooktarummaan inni tiiktookii irraa kun simmette dhuftee fudhattee deebitaan ta'e rakkisaadha beektaa. Asjalatti koomentii isinii barreessan qorataa. Tajirii qorataan walaloo jaalalaa walaleessee jedhan asjalatti. Kanaafi Dooktar Biiftuun tokko tasgabbii kee naamusa kee haasawa kee gaafa namatti taasiftu laayifii akka itti fayyadamtu kana jabeeffadhu. Akkuma kanaan sittaa baruu na jajaniiru na dinqisiifataniiru jettee sitti roowwinii. Safuu eeggattee safuu gaafa eeggattu barka of qofaa fi miti maatii keetiif hawaasa keessaa dhalattee guddatteef ganda keetiif kutaa Oromiyaa keessaa dhufteef illee akkasuma maqaa gaarii waamsifta waan ta'eef jabaadhu. Yoo gaaf tokko Turkii deemtee funyaan namni sii dhaabsise sponsora sii ta'ee moodelistii warra tikkoo mandoo taatee bakka intala keessanii sana akka mana another one, the last one. Ati bareedduu. Diddibannaan baay'isi. Hindi batin akkana. Dhugaa dubbachuuf waan tokko hin Wallahi bareedda akkasitti waqa. Yoo wanta feedbackii nuti sitti kana yoo nu dhageesse sifuun. Gabbara barbaachisu lafa keenyee sifuun. Gabbara abbootii gadaa rabbi umurii isaanii haa dheeressu nurraa labsan. Gabbarri dhaabbachuu qabaa. Kana booda nuti ijoollee shamarran keenya hin gurgurannu. Gabbarri aadaa keenya miti. Oromoon akkasitti walirraa fuudhee walirraa walitti heerumsiisuu beekaadhanii nurraa labsanii jiru nurraa cabsanii jiru. Rabbiin abbootii gadaa keenya bira nufa dhaabbatu. Lafaa funaannaa beebii kana booda horataatti furaa. Waa'ee funyaanii ati jette kanarratti funyaan sii dhodheeraa ture natu abaare baay'ee bareeda gara funyaanii dhiirarraa nafanu turanii egaa erga anaaf isiin jaalala waliin eegallee sababa funyaan sii dhiirri baay'ee waan irraa fuudhee eegaltanii yaa rabbi funyaan sii irraa yeroo tokko dhiifamu eegaltaniittu maa jaarsa ergeera maa hin argine gadda sirni ni kaa geggeeffameera bar. Okay, eegaltanii kaatanii jaarsa ergattu akka maadaan kun harkaa badee. Jechuun kaate jaalala kaate eegalle erga intinaanaa fi immoo jaarsa ergineera jechuun erga gabbarra. Qorataa hawaasi gaafadhu akka addanaa ba'uuf. Jaalala eegaluun kun waan akkamiiti? Akkam gochuu akkam ta'udha? Ifu maqaa kan ta'e eedabbatu
sanyii ofii walii qoratanii eenyummaa ofii balbala ofii nama akkamii akka ta'e baranii walitti dhiyaatu. Sana booddee akkam fixiitti baay'eesti Alex. Silas bar namni bakka ofii dhaga'uu barbaadu qaba bar. Hangam bakka sana ga'utti mataan naanna'aa waara. Amma eessaatti deemtaniitu jaalala waliin jalqabuun keessan daangaan isaan geessan. Daangaan isaa egaa si malee jiraachuu hin danda'udha. Erga si malee jiraachuu hin danda'u ta'e waliin jiraanna isa jedhudha. Kanaaf akkasii qaamaan waliin agarree argineera. Maashaallah. Isoo kanan barbaade galatoome bro. I appreciate you. Garuu jalqaba yaada ittiin dhufte wayii dhiirri gaafa konfidensiidhaan gilxii ta'e dubbatu natti tolaan. Ilma dhiiratti kanan beeku waan ta'e waan hin taane jedhee nama dubbatu. Fakkeessaadhaa fi bira qabaa bira naanna'uu minaaminii kanan beeku. Dooktara akkuma inni jedhu kanaa dubbeen. Akkam? Fayyaa nagaadhaati. Akka qorataa nama jechaa jiru kanaadha dubbiin. Har'a naan dawwalle na ilaalaa itti baay'ee na yaaddeetti. Dooktar kam daala. Ijji kooduu. Gara nama nyaatteela miskiin. Ani koo gaafuma sirrii akkuma fuudhaan inni narra isin lamaanuu isin qoruudhaadhee isin maalla qortaana isa qori malee isin qoruudhaadhee isinitti ergee inni narraa fuudhate maal narraan fuudh rabshaa isayyuu akka nama bahuu deemu wayii awwaara kaastee miilallaan adiituman waa tokko garaanis jabaatee bahuu hin dandeenye. Wanti akkana wanti akkana see sirbisiisu see qirqirsu kun maayini mucaan kunoo amala kanan qabdu. Anoo guyyaa 5 guyyaa 6 guyyaa 10 ol gastii irratti waliin haasofneerra. Maaltu uumame jedhee shakkaa ture. Amma deebiin akkasumatti ilaal. Lakkii qoy fixadhu. Kanaaf natti toltaa birate. Kabaja beektila. Dadhuenna dadhuetta. Dubbadhaa. Ay waan dhiirri biraatti dubbatu akkaataatti itti dubbattu ni katilatti qorata dadhabina kun. Jechuun fixadhu gaafa jettu ammoo fixadhuun egaa gara baay'eetti deema. Jecha umuradhu yookaan fixadhu jedhaa afaan. Jechoota keessa jecha dubbii jedhu egaa keessaa namni. Ani si dhiise fixadhu jechuu kee qofan eege si galeeraan. Mucayyoon kun inni eeyyamte immoo jetteetu dirqamaan ofii dubbattii kan jedhu ni eegaa ture. Naa deebi'eera bakka bakkuma itti seegu jirta. Laal wanti ansi gorsu akka bureessaatti wanti ati yaadu tokko bultiis haa ta'u hojiis haa ta'u biizinesas haa ta'u wanta fedhe haa ta'u yaaltee sii ta'uu didee wallaansoo siin qabataanaa wanti sun wajjin ciqicciqiin naqin mataan naannesin nuti sichi ni jirra. Waan sii ta'u kanati duraan qabdu olitti bakka sii buusuu ni dandeenya. Nama sin kadhatin. Amma doktor Alex dubbii jenni saaramma. Alex nama dubbii beeku baay'ee taa'uun hin danda'u beektaanii manaa godhu hin jallisa bara. Hin jallisa na jalaa. Jechuun ani isheen gorsaara malee waan biraa miti. Gara keettiin fudhatirratti gaafa namni waa dubbatu. Anamma